Akkam jirtan hundumti keessanuu baga nagaan gara Dajuu Teekitti deebitanii har'a wanti ilaallu marsaa lammaffaa Student Information Management System kanarratti waan baay'ee isaa cover goona. Hanga dhumaatti yoo faana turtan waan baay'ee konseptoota baay'ee loojikii gaggaarii ta'an hubattu jechuudha. Kanaaf hanga dhumaatti na faana turaa. Jalqaba irratti wanti hojjennu har'aa asirratti marsaa kanarratti wanti hojjennu maalinni meenuu keenya kana gara siistema keenyatti deebisnee akka siistema keenya fakkaatu goonaa jechuudha. Kanaaf customization meenuu keenya hanga tokko ni hojjenna. Akkasuma immoo siistema keenya kana nama akkaawuntii qabu malee akka seeneen fayyadamnes restrict goonee login log out itti daballaa jechuudha. Kanaaf hanga dhumaatti yoo na faana turtan isa kana seeraan xumurraa akkasuma meemuu viidiyoo kana like gochuun dagatinaa akkasuma immoo shares subscribe gochuun illee dagatinaa YouTube channel keenya kan warroonni developeriif odeeffannoowwan baay'ee gaggaarii ta'an konseptoota loojikii development keessa jiru hubachuu barbaadan batanii diimtuu sanitti bu'uun dagatinaa subscribe gochuun dagatinaa maaliif viidiyoon itti aanu akkasiin bira gahuuf jechuudha. Jalqaba irratti wanti hojjennu maalinni isaan meenuu gara kana jiran kan control goonaa. Isa control gochuuf gara koodii keenyaa deemnaa. Koodii keenya isa marsaa darbe irratti bannee jirru more isa kan marsaa kana iddoo kanatti banadheen jira. Sanaa booda PHP Storm nan banadhee sin VS Code'is banuu dandeessu. Jalqaba irratti wanti hojjennu side menu control goona waan ta'eef meenuu keessa seennee side menu kan jedhu kanatti hin bu'aa. Kanaa booda isaan jiran mujuloota keenya list godhanna. Mujuliin nu qabnu walumaa galatti student mujulii qabna. Course management mujuliin jira. Attendance mujuliin jira. Teacher managementiin jira. Exam payment user management fi akkasuma timetable yookiin schedule itti daballee immoo reportinis jira jechuudha. Isaan kana manage goonaa jechuudha. Daataawwan jiran gara keenyatti deebisnaa jechuudha. Kanaaf maal goonas dhufnee isaan as jiran kan gara kanatti dhufnee daataa keenya kanas iddoo kanatti dashboard jedha. Dashboard keenya tokkuma qabna. Sanaa booda ishee tana jechuudha dashboard kan jettu. Dhaansin immoo student management hujuliidha. Widget kan jettu tana jidduu haa kaasu ishee tana jechuudha. Sanaa booda cancel godhaa. Ishee widget san hundumaa L haga L irraa kaasee gaafarraa kaafnu isheen hin baddi. Kanaa booda immoo student management kan jedhu kan daballaa student management manage students jechuu dandeenya. Student management jechuu dandeenya. Ittaansinee student management kana jala immoo waa hedduutu jira. Isaan itti deebina. Fakkeenyaaf list student kan jedhu jira. List studentoota tarreessuu. Akkasuma immoo deebinee studentoota jiran kana keessaa warra top 5 studentii warra ta'an akkasuma waan baay'ee gochuu dandeenya. Students jennee kennaa fi deemuu dandeenya. Isaan bifuma kanaan range goosifnee itti dabalaa deemna. Tokko yoo hambifannee koodii keenya yeroo barbaannu itti dabalannaa jechuudha. Odoo inni search godhu sanaa booda isaa gadi jiru kana kiliiraa godhu hunda isaatu asii gadi kan jiran hanga iddoo kanaaf haqeen saving godhaa. Sanaa booda amma gaafan studentii kana bira dhufee kilik godhu direct lamaan kana qofatu jira jechuudha. Ittaansinee kan mujuliin keenya inni biraa maalinni course managementiidha. Course akkamitti manage goona kan jedhu haa laallu. More teacher management kan jedhu kana boodatti deebina. Amma course management jedhuuni course management sanaa booda course managementii kana jala maaltu jira? Coursetu jira tokko. Courses jechuun list course jechuudha. Course jala immoo waa hedduutu jira. Isaan jalas akkasuma fakkeenyaaf subjectiin jira. Subjectoota jiran ittaansinee grade illee isuma jalatti course management kan jalatti ramadaman. Grade jechuun kutaa tokkoffaa lammaffaa jennee kan kennu haga kutaa 12 kan kenninuuf kan grade jedheen kaa'aa jira. Qabxii jechuudha mooti. Kilaasaa jedhuun immoo adda baasuudhaaf kilaasii yookaan section yoo jennee nuuf salphata. Sanaaf ishee dhumaa tana irraa haa kaasu save goone more section jedhu. Kilaasii san keessaa immoo sectionii qabnu jala keewwannaa jechuudha. Amma gaafa akkas goon daataan keenya gara tokkotti nuu deebi'aa jechuudha. Student management taane courseidha. Coursein immoo maalinni loogoo coursii kenninaaf yaa. Fakkeenyaaf course yoo jennu walumaa galatti mallattoo copy sanii miti kan inni qabu. Coursein iconiin coursii
Fakkeenya yoo ilaalle asitti course managementiin aykaniin isaa chaartii sanii miti. Inni kan qabu maalidha? Tokko koorsii yoo jennu fakkeenyaaf list yoo jenne list altoo jennu tarreeffama galchu san akka nuu kennu yoo goone amma ishee tana loogoo tanatti nu jijjiiraa jechuudha. Ishee tana argitanii amma list godhaa jira jechuudha koorsii. Stuudantiin immoo maalinni more aykanii isaa asumanaa jijjiirru kan stuudantii FA copy jedhamti isa sana doon taane kan isaa graduation cardidha. Graduation card kan jedhu barataaf mallattoo copy graduationii kan stuudantii yeroo manage goonu isa kennaa fi koorsiin immoo isa kana parent kan jedhu more isa kana kennuu fi dandeenya rakkoon qabu parent information more parentii sitti daballee manage goosisuu dandeenya jechuudha. Daataa jiru more akkuma jiru taataa'u parentiinis ixaansin immoo isuma kana daataa keenya kan lammataa yoo daballu maal daballaa attendance management jechuudha. Attendance manage yeroo goonu ishuma garolii kana copy goone deebisuu dandeenya salphaadha. Fakkeenyaaf isheen kun jirti miti as dhufeen iddoo mallattoo hir'isuu walitti gabdee jirtu tanan biran dhufa ishuma walitti deebiseen copying godhaa sanaa booda fideen paste godhaa sanaa booda mallattoo ida'uu kana daanan diigaa asitti dhufeen maaliin jedhaanii attendance jennee kenninaa fi attendaansii kanarratti jalqaba duraa stuudantiitu jira student list jennaan harrii barattootatiin nu dhufa or attendances jechuu dandeenya. Baroota attendance ixaansin immoo attendaansii kana keessa attendansaa jedhu isa kana keessatti attendaansii keessatti warroota present ta'an kan guyyaa present ta'an kophaatti illee argachuu yoo barbaanne warroota immoo baay'ee hafan absent warra ta'an jennee kennuu dandeenya akka barbaannutti manage goosisuu dandeenya jechuudha. Isaan jiran kan isin bifa barbaaddaniin leet warra ta'anii dhufanis jennee daballee kaa'uu dandeenya. Attendaansiin aykaniin attendaansii maalidha? Yeroo baay'ee kalendariidha. Kalendaraltaa jedhuuni isa kana gaafa kenninuuf direct nu kenna jechuudha. Amma yoo ilaalle attendaansiin kalendarii nu ta'ee jira jechuudha. Gaafan itti bu'u absent attendaansii listiin jira warra present ta'an yoo argachuu barbaanne bifa kanaan manage goonaa jechuudha daataawwan jiran. Ixaansin immoo kan laallu maalinni gireedii fi exaamii yookaan grade management jechuudha. Shumatan ammas akka isaa godhu walitti deebisu sanaa booda duplikeetaa godhu ishee kan gaafan duplikeet goonu maal ta'a ishee attendance management jettu tan jijjiirree maal goona grade exaamaa jedhuuni exam management jechuudha. Exaamii manage kan ittiin goonudha. Sanaa booda asitti jalqaba duraa exam midpoint jennee miidii kennu sanaa booda ixaansee immoo miidii ixaanee faayinaalii yeroo galchinu jechuudha. Yoo faayinaalii galchuu barbaanne karanaan galchuu dandeenya. Akkasuma immoo dhumarratti yeroo fixnu maal daballaa tootaalii isaa yeroo galmeessuu barbaanne or kun walitti daamee dhufa waan ta'eef exaamii jalatti immoo koorsota jiran liisti gochuu waan baay'ee isaa manage ittiin goonaa jechuudha. Kanaaf isuma kanaan haa ilaallu kiuziiwwan garaagaraa yeroo kennutti batanii meenuu kana haa fayyadamu jennee kaa'uu dandeenya jechuudha. Kiuzii yeroo kennu barsiisaan tokko kan akka fayyadamu gochuu dandeenya. Exaamoo jennu more exaamiin kalendarii mallattoon isaa kalendarii odoon taane yeroo baay'ee questionidha. Question isa kana jechuudha. Questionii kana birraa qabaata yoo ilaaltan gaafiiwwan jiran mallattoo kanaan qormaatota jiran galchaa deemaa jechuudha namni sun. Miidii galchaa faayinaalii kiuzii sanaa booda sartifikeetota garaagaraa immoo riipoortii keessan akkamitti argachuu danda'a kan jedhus manage gochaa deemnaa jechuudha. Ammaaf hojii keenya more nu deemsisuu danda'a waan ta'eef steepii ittaanu dandeenya. Kana erga manage goone meenuu keenya erga manage goone booda kun teebiliin kun maalinni time teebiliidha skeejuliidha jechuudha. Isaan kan erga manage godhasifannee jalqaba maalitti deemnaa loogiin loogaawutiitti deemna. Loogiin hojjechuuf akkuma samoona hojjechaa turre jalqaba duraa maal goonaa adimiin tempileetii keenya kan
Onlaayinis lookaalis isa daawunlood goone ni banna. Erga isa bannee booda ammaan onlaayinii fayyadama. Isin waan gara barbaaddaniin fayyadamuu dandeessu. Warri intarneetii hin qabne lookaalii fayyadamuu dandeessu. Warri intarneetii qabdan immoo onlaayinii seentanii loogiin foormii keessan kan finneetuma banna. Homaa waan goonu hin jiru. Loogiin kan jettu tanatti dhufna. Sanaan booda isheen tun loogiin hin jirti miti. Koontiroolii fi U walitti aansinee qabna yeroo tokko. Koontirool pilaas U. Sanaa booda ishee kana akkuma jirtutti koontiroolee goone koppii goona. As dhufnee gara koodiitti deebina. Koodii keenya keessaa walitti deebisuu warroota jiran. Riisoorsii keessaa eessa dhufna? Riisoorsi kan jettu view keessa deemnee out kan jedhu fooldara tokko kireetaa godhu out dhiifama asitti ishee kana right click goona new folder new directory jechuudha. Maal jennaani out jechuun dhiifama spellingiin dogoggorameera. Rename refactory out kana keessa maaltu jira? Tokko login jira. Login interface jechuudha. login.blade enter godheen pasting godhaa jechuudha daataa keenya kana. Amma loginii eessaa finne asumarraa koppii godhannee finne. Ishuma kana koppii godheen peejii tokko uumee login kan jettu tana interface tana fidee jechuudha. Sanaa booda wanti hojjennu waan biraan qabnu asitti dhufnee akkuma marsaa darbe irratti hojjenne as keessatti waan hojjennu jira. Jalqaba duraa asset kan jettu kenninaa fi asset. Sanaa booda assetis kan jedhu jira. Fooldara kana finnee kenninaa fi koppiin godha. Ishee tana kadgoone gara fuulduraa dabarse. Ishee tana jalqabarraa kaafnee hangasii iddoo kanaa bakka kanaa kaafnaa jechuudha. Iddoo kanaa kaafnee haga garasiitti finnee kadgoona. Iddoo kanatti pasting godha. Isa kanas paste. Sanaa booda isa kana birattis paste goona. Isheen kun more Java scriptidha waan dhimma nu ilaallatu baay'een qabdu isaa san hin buunu jechuudha. Sanaa booda laayinii 12ffaarra kan jiru kan jirutti koppii gootu isa kana bira fidanii pasting godha. Fuutariinis bifuma kanaan nu eeggata waan ta'eef dhannee update goona. Koppii goona more suuta jennee hojjenna waan baay'ee isaa wanti nu muddu hin jiru waan ta'eef suuta jennee yeroo keenya waan barbaachisu hojjennee xumurraa jechuudha. Sanaa booda clear gootanii warri more advanced taatanis saffistanii hojjechuu dandeessu. Warri immoo yeroo isinitti fudhatu suuta jettanii hojjettan jedhee waan yaadeef jiddu galeessa gochumaaf jedheen bifa kanaan hojjennaa jechuudha. Asitti asset kan jedhu kenninee assetisitti daballa. Sanaa booda mallattoo kana kenninaa fi ishee tana nan kaasaa asitti dhufeen koppiin godhaa. Isa kana immoo keessan galchaa seeviin godhaa jechuudha. Kanaa booda daataa keenya manage goosifnee jirraa jechuudha. Amma ishee tana immoo kool gochuu qabna. Asitti kool gochuu fi jalqaba duraa maal goonaa nama walitti qabnee yaamne kana gara tokkotti deebisuu qabna. Akkamitti gara tokkotti deebisna? Yoo gara tokko jechuun koo peejii kana kool gochuu qabna. Kool gochuudhaaf maal hojjenna? Jalqaba duraa home controllarii osoo hin taane login logaawutii kan ittiin control goonu controllarii tokko create goona. Walumaa galatti waa'ee credentialii kan ittiin control goonu user controller kan jedhu create goonaa jechuudha. PHP artisan jennee make controller erga jennee booda achitti maaliin godhaa? User controller jennee create goona. Controller sanaa booda enter jedhaan. Gaafan enter jedhu asitti naa fida. Yoo ilaaltan amma user controllerii fidee jira. Kanaa booda maaliin godhaa sittani? Public function login kan jettu formii tokko fideen bara asitti return view jennee view keessatti immoo maalidha? out dot login kan jedhu ne keenya ishee sun tana jechuu view keessaa out login kan jedhu foldara san bira dhaqi. Amma immoo erga isa bira dhaqnee booda maal goona? Weebii biratti deebina. Weebii bira dhufnee raawutii keenya kan yeroo forward duwwaa ta'e maalaa godhu? Yeroo duwwaa ta'e tokko login taate login peejii jechuun isheen tuni maal taati? User controllerii
user controller call gochaa login kan jedhu bira akka dhabu. Sanaa booda alt enter yoo jenneen import akka goonuuf nu dhufa. Isheen tun immoo admin akkas goonee admin dash boordaa jedhuni admin dashboardidha waan ta'eef gara admin dashboarditti adeemu indexidha. Ishee kana finnee daataa keenya user home controllerii kanarratti admin dashboarditti deemaa jechuudha. Kanaa booda loginiin keenya gaafa itti bu'u isa kana nuu fide. Amma iddoo kana dhufee peejii keenya kana gaafa refresh godhu direct loginitti nageessa. Ishee kana argitanii loginitti fidee daataa keenya galcheeraa jechuudha. Login akka goonu nu ergaa jechuudha. Sanaa booda ishee gara taayitilii kan sirreessina. Asin dhufaa admin LT kan jedhu kan SMS student information management system kanaa booda asitti login jechuu ni dandeenya. Gaafa akkas goonu SMS login kan jettu nu dhufti. Sanaa booda username password setup maal kan jedhu kana nu barbaachisu social media login gochuun nu barbaachisu irraan kaasaa. Forgot password more online wanti register ta'u jiru irraan kaasaa. Isa kan erga kaafnee booda more system fakkaatu arganne irraa jechuudha. Erga isa argannee booda more top irraa wantoonni gadi dhiiban jiru waan ta'eef isa kana yoo ilaalle daataa keenya kan daataan bifa kanaan hundaa'ee kaa'amaa jechuudha. Baay'ee bareeda. Yoo ilaaltanam loogiinii bareedduu ishee diizaayinii godhaa jechuudha. Daataa keenya bifa kanaan loogiinii yoo duwwaa jiru isaan fideera. Kanaa booda wanti nuti goonu maalinni saayiniin kan jettu tan aktiveet goonaa jechuudha. Foormii kan aktiveet goosifna. Isa aktiveet goosisuuf jalqaba dura foormii keenya kana bira dhufnaa asitti URL jedhanii kanaa booda check user jennu. Check user kan jettu wayii haa kennuu fi userii check kan ittiin goonu meetodiin keenya. Kanaa booda asitti dhufnee maal jennaanii inc cs at CSR jennee input formiin keenya maalinni emailidha. Email type name jennee kennuufi qabna. Name username in adeemnu or email maan adeemnu email sanaa booda passwordii as jiru kan immoo asitti kanaa booda maal goona name password jennee save goonaa jechuudha. Daataa keenya erga save goonee more amma direct gara login gochuutti deemuu dandeenya. Batanii gargadii kan cheekaa goonu batanichis submitidha. Remember tokenii qaba. Amma credentialii keenya immoo cheekaa goosifu. Asitti dhufnee maal hojjennaa route jennee postidha meetodiin dhufu jechuudha achi. Sanaa booda check out jennee kennuufii dandeenya. Out slash check user slash osoo hin taane amma yeroo baay'ee maayinasii akkasittis fayyadamuu dandeenya. Out check user or check user yoo jenne rakkoon qabu. Maaliif kun baakindii hojjeta waan ta'eef kooma user controllerii kana finnee asitti kenninaa fi akkas gochuu qabna. User controller plus kooma check user jennee kenninaa fi jechuudha kilaasiin keenya. Sanaa booda raawutii keenya immoo name jennee maal goona check dot user haa jedhuni samii dhumarra samii kolan goonaa jechuu. Kanaa booda check userii kana asii copy goonee gara user controlleriitti deemnaa. Public function jennee asii paste goonee inni kan qabu requestii qaba. Tokko request kan jettu kenninaa fi jechuudha. Isa kanaaf user check kan keessatti amma namichi sun yeroo click godhu namni login godhu kun yeroo click godhu maal foormii maalii guutee dhufa jennee yaadnaa jechuudha. Fakkeenyaaf username emailii fi passwordii galchaa miti. Kanaaf email and passwordii validate goosisuu qabni. Jalqaba dura maal goonaa validation haa jedhuni. Validate is equal to request validate jennee as keessatti maal kenninaa fi email kanaa booda required emailuma ta'uu qaba. Ishee san kennuufii dandeenya. Password jennee maal ta'uu qaba required
akkasuma immoo or jennee miinii isaa kennuufii dandeenya jechuudha. Miinimamii fi maaksimaamii kennuufii dandeenya. Kanaafuu semicolon kun required dha jechuudha. Achii yoo darbes asittiin qabamaa jechuudha. Sanaa booda maal goonaa daataa keenya kana loogiinii access akka godhu goonaa jechuudha. Loogiinii access gochisiisuuf jalqaba duraa wanti nu barbaachisu maalinni asitti fakkeenyaaf user kan jettu tokko create godhu logged userii login gochuuf deemaa jiru jechuu kooti. Maal goona user is equal to jennee yookaniif immoo is equal to asitti kana booda out kan jettu tokko create goona. Outii kana immoo attempt kan jettu qabdi of keessaa. Attemptii kana keessa maaltu jira? Tokko imeelii ofitti qabatee jira. Imeeliin kun maal qabaa? Tokko request imeelii useriin submit godhe form irraa kan dhufte kooma passwordii anasi jiru database irra kan jiru requestii kan erge maal goona password kan jedhu kenninaa fi password. Kanaa booda daataa keenya kan maal goona passwordii kenninee yookaan iddoo kanatti yoo namni inni asii sun yoo batanii tana kiliik godhee jiraate remember batanii tana cheekii tana yoo cheek godhatee jiraate maal goona as dhufne foomaa goonee request jennee maal goona password remember passwordii wajjin dabarsaafii jira jechuudha. Sanaa booda semicolon goona. Amma kana erga finnee boor iddoo kanatti immoo wanti nu hafu validationii minimum passwordii mean is equal to meeqa ta'uu qaba? 6 gadi or 8 gochuu dandeenya. 6 godhama minimumii namni tokko passwordii digitii 6 gadi galchuu hin danda'u isaa ol malee jechuudha. Sorry. Kanaaf asitti dhufnee daataa keenya kan bifa kanaan manage goonee jechuudha. If jennee amma namichi kun login yoo godhee jiraate keessa dhaqi jennee user jennee as keessatti immoo seennee maal goona userii keenya kan erga seenee booda redirect eessa akka deemu admin dashboardii bira akka deemu. Admin dashboardii immoo eessa argan? Asirraa argan ishee kana jechuudha. Admin dashboard home controllerii keessa admin dashboardii bira akka deemu itti himna. Sanaa booda maal wajjiniin miisejii wayii alarti goosisuu dandeenya. With jenneeni successii kooma successfully logged in jennee kennuufii dandeenya jechuudha. Successfully seera login gootee jirti. Yoo immoo hin taane else yoo hin taane return back to return back semicolon gochuu dandeenya. Garuma duubatti akka deebi'u with yoo barbaanne immoo with jennee error comma failed to login check your credential jennaani jechuudha. Akka username yookaan password isaa check godhatu itti himnaa jechuudha. Amma erga kana goonee booda login interface kee waa'ee isaa wal qabatu umurirraa jechuudha. Erga isa goonee booda maal hojjennaa? Amma isa kan erga finnee booda wanti nu hafu tokko jira. Innis maalidhaa? User modelii keenya dubbisuu qabna. User modelii immoo create gochuu nu barbaachisu duruma jira. Keessa seenee sistemichi ofiisaatii user model kan jettu qaba. Default Laravelin ofumaa isaatiif user modelii qaba. Yoo barbaanne kolomanoota nu barbaachisan itti dabaluu dandeenya. Asirra dhufnee name, email, password kan jedhu ofumaa qaba. Ammaaf kanuma inni jiruun itti fufna. Booda itti daballa kolomanoota nu barbaachisoo ta'an itti dabalaa deemnaa jechuudha. Kanaa booda waa'ee userii kana kanumaan haa xumuru jechuudha. Ammas itti maaliin godhaa? Database keenya hagammaatti wanti hojjenne waa'ee interfaceiti malee waa'ee loojikii keessatti tokko hin dubbanne. Kanaaf amma gara loojikiitti dabarraa jechuudha. Maal hojjennaa? Jalqaba duraa loojikiin keenya userii akkamitti login goona kan jedhu loojikiitti haa dabarru. Sanaa booda loojikii keessa seenuudhaa fi database keenya uummachuu qabna. Database
daatabeezii uumuuf configuration kan jettu .inv kan jettu tanatu jira faayila keessa. Ishee san bira dhufnee gara gadii kanatti configure goonaa daatabeezii keenya MySQL tti jijjiirra. SQL Lite irraa MySQL tti jijjiirra. Sanaa booda isa kanneen daataa kan irraan kaasaa komentii kanneen irraa kaasuu qabnaa jechuudha isaan kan. Erga isaan irraa kaafnee booda maqaa daatabeezii kenninaaf fakkeenyaaf MySQL tti jijjiiree localhostidha kana maqaan daatabeezii keenya SIMS DB haa jedhuuni seevaa goona. Kanuma qofa kenninaaf. Ruutiin username keenya paaswordiin duwwaadha waan ta'eef kana kenninaaf. Sanaa booda daatabeezii keenya kan amma migrationin keenya immoo eessa jira yoo jettan iddoo kana keessa jira. Database kan jettu keessa migrations kan jettu jirti. User kan jedhu yoo laaltan amma maal qaba? Kolomanoota inni qabu, neemii qaba, imeelii qaba, email verification, passwordii qaba. Waan barbaannutti dabaluu dandeenya. Asitti dhufee fakkeenyaaf string jennee string or table jennee kana table string asitti for jennee kenninaa fi yoo barbaanne limit value isaa meeqa akka ta'u karlengizii isaa daballee kennuufii dandeenya jechuudha isaan kan. Sanaa booda save goonaa jechuudha. Roonii daballee booras daballee migrate yoo goone daataa keenya nuu galchaa deemaa jechuudha. Isa kana daballee amma gara migrationii keenya kan haa galchinu. Userii kan erga daballee dursa userii barbaannu waan ta'eef PHP artisan jennee migrate goona. Maalluun jedhaa daatabeezii haaraa kana create gochuu barbaaddu jedhee komandii nu deebisee nu gaafatama. Yes jenneeni gaafa nuti kenninuuf maal godhaa zaampii keenya on gochuu check goosifna more. Sarvarri keenya hin kaane waan ta'eef isa kana on goosifna. Dursa inni check ta'uu qaba. Booda asitti maal goona PHP artisan ishee migrate gochuuf deemnu tan dhufnee maal goona iddoo kana kan jiru kan asitti migrate gaafa jennuun daatabeezii keenya yes jedhaanii daatabeezii keenya migrate nu godhee dabarsaa jechuudha. Erga inni migrate nu godhee booda gara daatabeezii keenyaa dhufnee refresh goonu isa kan gaafa refresh godhu SMS DB kan jettu naa fida. Isaan teebilii 9 userii fakkeenya fooniitti daballeerraa foonii wajjin nu fidee dhufaa jechuudha. Kun hojii keenya tokko xumurreera. Kanaa booda immoo wanti hojjennu userii amma karaa ittiin galchinu hin qabnu waan ta'eef direct maal fayyadamna PHP inkarii qaba. PHP artisan inkar kan jedhamtu jirti. Inkar jennee enter goona. Tinkariin kun maal gootii fakkeenyaaf userii komaandiidhaan userii moodelii keenya akka fayyadamu goona. User new user kan jedhu modelii userii akka fayyadamu godha. Sanaa booda userii erga fayyadamee booda user name akkas goone xiyya kana kenninee fi is equal to admin haa jedhuuni. Dhaansinee immoo user passwordin userii maal haa ta'u digitii isaa akka walii gal digitii 3 ta'uu qaba. 1122 sanaa booda user jennee emailii keenyas akkam gochuu qabna foormaatii emailii qabu qaba admin@gmail.com jennee kennuufii qabna. Sanaa booda erga isa fidnee booda user save jennaanii amma maal jedhaa error phone does not default value jedhaa akkas goone user jennee foonii kenniniif. Foon erga jennee booda fooniidhaaf 0 dabarsuun dandeessan jechaa jira. Sitti kenninaaf jechuudha. Duwwaa 9 34 56 jennee enter goona. Sanaan booda save goona. Exit goonee baanaa jechuudha. Amma account isa kana gaafa biroo refresh godhu userii naaf galchee jira. Passwordis naaf kennee jira jechuudha. Amma direct garam dhufnee login gochuu dandeenya. Isa kana bira dhufnee login gochuu dandeenya jechuudha. Asitti dhufee maaliin jedhee admin@gmail.com passwordin 1122 amma loginaa jedhuun yoo seeran galchee garanatti deemaa jechuudha. Isa kana immoo amma log out haa daballu.
erga loogiin goonee booda log out itti dabalu. Asitti dhufnee maal goonaa controller bira haa dhaquuti. Ishee kan user controller kan bira dhufnee asitti log out more function kan public f log out. Kanaa booda log outiin keenya haala salphaan log out goona. Jalqaba duraa maal goonaa user your status kennuufii dandeenya. Isarra amma status yaa kennuufi. Asitti dhufnee maal goonaa out jennee kenninaafi out kanarratti immoo log out kan jedhu fumaa qaba. Finneerra kanumtu gaadhaama. Asitti akkas goonee status is equal to jennaani if status yoo ta'e maal godheera return redirect to login or forward slash isma kana bira akka deemu goosifna. Yoo barbaanne immoo section achirra kaa'uu dandeenya with jennee with yeroo baay'ee waan log out yoo goonu log out gochuu keenya kan nutti waan xiqqaadha waan ta'eef baay'ee isaa kennus kennuu baachuus dandeenya rakkoon qabaatu jechuudha. Or session expired jennuun asitti dhufnee with jennee successidha comma log out section expired jennuun or log out successfully jechuu dandeenya. Expire save godha. Amma login log out finneerraa akka nu hafu amma inni ishee tana raawutii irratti kool goosisuu web irratti jechuudha. Sadhannaa raawutii keenya bira dhufnee iddoo kanatti raawutii jennaani geetidha. Sanaa booda log outidha. Eenyu keessa user controller keessatti dubbisnaa jechuudha. User controller class comma sanaa booda log out kool godhi. Name keenya maal ta'a? Name log out. Ishee kana bira dhufnee semicolon goonaa jechuudha. Amma log out kana immoo keessa dhannee kool goonaa top menu irratti iddoo kana dhufnee log out goosifna. Fakkeenyaaf iddoo bakka useriin jiru yoo jiraate userii click goosifnee log out goosisuu dandeenya. Yoo useriin hin jiraanne immoo iddoo kanas kennuu dandeenya. Plus iddoo side menu gara gadiittis log out dabaluu dandeenya. Akka achirratti dabalu side menu gajjallaa ishee kanatti log out kan jettu tokko itti daballu. Isheen sun bifuma salphaa ta'een itti daballu. Ishee tana ishee table jettu tana koppiyaa godhu gara gadii kanatti fidee URL kana bira asitti paste godha. Sanaa booda isaan kana cufeen fixaa jechuudha. Erga cufnee booda inni waan gadi garagaluun qabu waan ta'eef asumatti dhufneet ishee tanaaf log out. Iconiin keenya maal ta'a? Power off. Save goona. Sanaa booda inni kun irraa dhaamsu log out kan jedhamu kennee sanaa booda eessa dhufna? Asitti iddoo kana seennee URL jenneeni log out daballaa fi jechuudha. Sanaa booda page kana refresh gaafan godhu ishee log out jettu iddoo kanatti naa dhufti jechuudha. Ishee tana kaasuu fi save gaafan godhee refresh godhu log out kan jettu iddoo kanatti log out gaafan click godhu maal jedha? Log out log out erga jedhee isheen tun log out kool nu godha tasaa godhu back refresh then log out. Okay, was wrong. Rakkoon uumne maalidha? User controller bira kootu return redirect to with expired garamitti deemii return redirect to log out user out log out status isaa yoo log out hin ta'e true ta'e keessaa bahiidha wanti jiru. Kanaa booda page keenya immoo log outiin kun get log out sanaa booda inni kun immoo yoo status iddoo kanatti deemuu qaba. Okay.
staatasii isaa kana haa dhaabnuti. Staatasii inni cheek godhu wallaalee waan ta'eef loogaawutiin gaafa kol gootu ishee kanatti adeemu jennee keenyaaf asii erga loogaawut goonee booda akka inni deebi'ee namni hoo duubatti deebi'u akka hin arganne gochuu fi staatasiinsaa erga bahee booda akka hin arganne yoo gochuu barbaanne ishee tana maal goona asitti dhufee neemaa jedhuuni loogiin jennaan seevaa godhu. Kanaa booda inni kana namni aksas godhu maal ta'uu qaba jennee kennine ibsatan asitti nama akkas goonee miidilweerii jidduu isaanii kaa'uu dandeenya jechuudha. Akkasuma goonee out jennee kennuufii dandeenya. Miidilweerii jidduu asitti maal dabaluu qabna isa san argachuu fi dirqama karaa garaagaraatiin hojjechuu dandeenya. Garuu karaa jeneraal ta'een hojjechuu qabna. Raawut guruupiin uumaa guruupoota garaagaraa jechuudha. Guruupiin kun waan baay'ee of keessaa qaba. Tokko asitti miidil weer kan jedhu kireet goona. Miidil weerii kana keessa immoo maaltu jira? Asitti isa kana akkas goone sanaa booda out kan jedhu warri kun garee kana keessa warri jiran outii ta'uu qabu. Sanaa booda fankishinii kireet goona. Fankishinii kana keessatti immoo wantoonni jiran gareen kun warroonni loogiin godhan malee aksas hin goone kun dhufanii as keessa galuu jechuudha. Fakkeenyaaf adimiin daashboordii kan asii fideen as keessan galchaa jechuudha. Adimiin daashboordii kan jettu ishee tana kataa godhuuti. Sanaa booda asitti fideen galchaa. Namni amma maal gochuu qabaa? Loogiin itti deemuu qabaa jechuudha. Sanaa booda seeviin godhaa amma peejii. Erga isa seef goonee booda gara peejii keenyatti haa deebi'u. Refresh. Koodii keenya raan gochaa jiraachuusaa cheekaa godhus raan gochaa jira. Wantoonni raawutii irratti hafan yoo jiraate suma kana kunniin loogaawutiinis achi keessa galuu qaba. Kat goona. Loogaawut erga goonee booda fakkeenyaaf adimiin refresh. If it have error, say error. As keessatti check userii check gochuuf dirqamuma haala taa'uu qaba inni. Maaliif loogiin hin godhin check godha. Erga check godhee booda loogiin godha waan ta'eef jechuudha. Booda asitti dhufnee adimiin maal jenne paaswoordii adimiin @gmail.com. Kana booda as keessatti immoo paaswoordii keenya barreessinee remember jennaanii seevaa godhu. Kanaa booda yoo inni loogiin godhe gara adimiin daashboordiitti deema. Yoo hin taane immoo asitti deebi'aa jechuudha. Maal jechuudha? Amma authenticationii middleware jedhamu kireetiin goone waan ta'eef nuun seenu jechuudha. Maal goona? PHP artisan make middleware. Waan baay'ee ilaalaa jirra jechuudha asirratti. Middleware tokko kireet goona. Sanaan booda isa kana keessatti immoo middleware kan erga kireet goone daataa keenya kan fuunee adimiin out kan jedhu waa kireet godhu adimiin out or out adimiin jechuu dandeenya. Sanaa booda enter gaafan godhu middleware controllerii keessaa ishee middleware kan jettu kan fidee as keessa nu kaa'a jechuudha. Adimiin outii isa achi keessatti nu galchaa deemaa jechuudha. Qubee dogoggora qaba. PHP artisan middleware kireet akka nu godhuuf jechuudha. Kanaa booda daataa keenya kireet nu. Kanaa booda isa kana fakkeenyaaf loogaawutaa godhuuti. Loogiin asitti dhufnee maal goona? Yeroo galmeenu adimiin @gmail.com paaswoordiin keenya 1133 jennee loogiin goona. Kanaa booda loogiin nu godhaa jechuudha. Amma erga loogiin goonee kaanee booda wanti hojjennu maalinni isa loogiin goone kan loogaawut erga goonee booda access gochuu yoo dhufnu maal hojjeta? Fakkeenyaaf baak godhee refresh haa godhu. Gara loogiin peejiitti redirect nu godhaa jechuudha. Maaliif nama loogiin godhe qofatu access godha waan ta'eef daataa kee adimiin @gmail.com paaswoordiin keenya 112233.
Loogiin gaafan godhu direct loogiin naa godha. Hojii hojjechuu hin danda'a jechuudha. Erga loogiin godhee booda taaksota garaagaraa hojjechuu dandeenya jechuudha. Amma kan taanee jiru wantoonni hojjennu more isin kana barbaaddanii loojikiiwwan garaagaraa hojjechuu dandeessu. More isa tiitoriyaalii kanaaf immoo waan konseptii guutuu qabaatu qabannee deemna. Isa kanarratti dokumentii kan interfees irratti isinitti iskiriinshuutii isaa akkasuma immoo isa dokumenteeshinii isaa guutuu isaa daawunlood godhachuu dandeessu. Liinkii irra isinii kaa'aa iskeemaa isaa guutuu isaa isiniifan kaa'aa sanaan booda teebiloota isin barbaachisan akkamitti kireet akka gochuu dandeenyu hunduma isaa waliin ilaallaa jechuudha. Kanaaf warroonni YouTube chaaneelii kana subscribe hin goone subscribe godhaa. Laayikis gochuun dagatinaas isiniin jedha. Warri baay'ee si fayyade immoo gaafii qabaattan komentii irratti naaf barreessuu hin dagatinaa. Yaada keessan fufiinsa kootiif waan gaariidha waan ta'eef jechuudha. Yoo si fayyadaa jiraate yaada keessan naaf kennaa. Isaan har'a hojjennee meenuu maneejimentii akkasuma meenuu maneej gochuu pilaas loogiin loogaawutii fi wantoota biraa baay'ee isaa loojikoota keessa jiran akkamitti namni loogiin erga godhee booda loogaawut gochuu dhoowwina kan jedhu bal'inaan laalleera. Ittaansini immoo marsaa wajjin marsaan laalluu akkamitti iskeemaa jenereet gochuu dandeenya. Iskeemawwan mujuloota nu barbaachisanii student maneejimentii irratti maal hojjechuu qabna. Seetingoota nu barbaachisanii fi kanaaf kan kana fakkaatan immoo marsaa ittaanutti wal agarraa hanga marsaa ittaanu walitti deebinutti horaa bulaa deebanaa nagaan turaa. Baay'ee baay'ee.